Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa torbaffaatiin warreen namoonni koomentii irratti gilgaala 3.6 nuuf dalagi jettanii mee isiniif haa dalagu. Gilgaala 3.6 yeroo nutti gabaabbachuudhaan dafnee xumuruu dhabuun keenya ni yaadatama. Mee ammaan tana isiniif haa jalqabu. Innis baay'ee salphaadha. Gilgaalli 3.6 qarshii 800 dhaladachaa waggaa tireetti dhibbantaa jahaatiin waggaa lamaaf yoo baankii taa'e dhalli argamu hamma mija'a. Dhaladachaatiin formulaan dhalachaa gaafa jennu aan wal qixanii ta'a. Baay'isuu takka ida'uu raa paaworii tiiti bakka kanatti taayimiidha. Erriin ammoo reetiidha. As keessatti gaa kan nuuf kennamee jiru piin 800 nuuf kennamee jira. 800 baay'isuu takka ida'uu erriin keenya immoo erriin duwwaa tuqaa duwwaa jaha akkasuma tiin keenya lamaatu nuuf kennamee jira. Egaa asii 800 baay'isuu jenna. 800 baay'isuu takka tuqaa duwwaa jaha paaworii lamaati. Kunneen gaafa iskeer goonee gaafa deebifnee waliif baay'ifnu 898 tuqaa 88 kana jechuun kuufama yookiin ammaawuntiidha kan waggaa lama boodaati. Isa kana gaa deebinee kan nuti gaafatamne dhala waan ta'eef 898 tuqaa 88 kana irraa 800 gaafa hirrifnu 98 tuqaa 88 argan. Inni kunis maali? Dhala yookiin intarestiidha jechuudha. Kanaas akkamitti argannaa kan jechuudhaaf akkamitti argannaa yoo jennu kuufama argame san kuufamni walqixani ta'a. Karaa biraatiin kuufamni walqixani ta'a. Dhala ida'uu haadhooti. Dhala ida'uu haadhooti. Kuufamni argame gaan 898 tuqaa 88 waan ta'eef kuufama kana irraa haadhoo jalqabaa 800 yoo hirrifne kan nuti argannu intarest yookiin dhala 98 tuqaa 88 ta'a jechuudha. Tole lammaffaa irratti gaafiin lammaffaa irratti gaafatame reetiin maallaqni tokko ittiin kaa'ame 10%. Reetiin kanaan qarshiin kuma waggaa meeqaaf baankii yoo taa'e dachaadhaan dabala ja'a. Asirratti kan nu gaafatamne tiidhaatu tii gaafatamne. Haa ta'u immoo erriin nu kennamee jira. Reetiin 10% nu kennamee jira. Akkasumallee piin nuuf kennamee jira. Piin yookiin haadhoon jalqabaa kuma takkaatuun nuuf kennamee jira. Egaa asirraa kan nuti barbaannu tiidha. Kuufamni illee nuuf kennamee jira. Dachaan yoo dabale kan jedhudha. Reetiin kun waggaa meeqaaf baankii yoo taa'e dachaan guddataa kan jedhu. Dachaan maallaqichaa jechuun akka dachaan maallaqichaa akka kuufamaatti fudhanna. Kuufamni akka 2000tti fudhanna. 2000 kana yookiin kuufama raayoonii fi pii hirrifne yookiin haadhoo yoo irraa fuune kan nuti argannu dhala arganna. Kanaafuu dhalti walqixa ni ta'a. 2000 hir'isuu 1 takka walqixa ni ta'a. 1 takka dhalti 1 takka ta'a. Dhalti 1 takka ta'a. Zeen 1 takka dhala isa arganne kana walqixa jenna. 1 takka bakka intarestiidha. Intarestii walqixa ni ta'a. PR tiidha. As keessatti piinis nu kennamee jira. Erriinis nu kennamee jira. Dhaltiin illee kennamee jira. Dhalti 1 takka walqixa ni ta'a. Piin illee haadhoon jalqabaa 1 takka ta'a. Erriin ammoo 6 jala dhibbaati. Kan nuti barbaannu tiidha. Asitti 0 lamaan tun 0 lamaan ni balleessiti. 10 baay'isuu 6 jechuun
kuma takka wal qixa ni taha. Kudhan baay'isuu jaha jechuun jahaatama. Jahaatama. Kudhan baay'isuu jaha jechuun jahaatama taha. Jahaatama. Kudhan baay'isuu jaha. Jahaatama tiidha. Jahaatama tii. Asitti jala jahaatama jala jahaatama yoo jennu sorry asirratti jaha osoo hin ta'in kan nuuf kenname kudhantu nuuf kenname waan ta'eef reetiin keenya kudhantu nuuf kenname waan ta'eef kudhan jala kudhanii jennaa jechuudha. Bakka kanattis kudhan jala kudhanii jenna. Maaliif asitti dhibba baay'isuu bakka reetiitti kudhan jala dhibbaa jennaa. Asii kumaa tana biraa kuma baay'isuu kudhanii jala dhibbaati. Kumaa tana biraa 0 kudhan jalaa tana ni balleessiti. Kana booddee kan nu hafu kuma takka wal qixa ni taha. Kuma takkaan kuma takka baay'isuu kudhan jala dhibbaa baay'isuu tiiti. Iskiriiniin xiqqaa ta'uu wajjiidhaan kan baay'ee hin mul'anne ta'a. Kun baay'ee hin mul'anne. Meetii xiqqeessii haa barreessu. Kuma takka wal qixa ni taha. Kuma takka wal qixa ni taha. Kuma takkaa isa. Kuma takkaan kun haadhoodha. Inni kun haadhoodha. Inni kun ammoo kuufama waan ta'eef jechuudha. Baay'isuu asitti kudhan jala dhibbaa tiidha. Asii 0 tun 0 asii tana balleessiti. Kuma takka wal qixa ni taha. Kudhan baay'isuu kudhanii jechuun dhibba taha. Dhibba tiidha. Taayimiidha kan nuti barbaadu deemnu jala dhibbaa asittis gamalachuu jala dhibbaa dhibbaan ni badaa. Asii kuma biraa 0 gaafa baddu kudhantu hafa. Kudhan wal qixa tii jechuun kanaafuu yeroon turtii waggaa lamaa jechuudha. Waggaa kudhanii jechuudha. Yeroon turtii waggaa kudhan. Kuufamni qarshiin jalqabaa haadhoon kuma takka turte waggaa kudhan booddee maal taati? Kuma takka kan turte 2,000 taati jechuudha. Kanaaf tiin waggaa kudhan ta'a. Gara gaaffii lammaffaatti yoo daballe lateeraan qarshii kuma baankii siiqqeetti erga qusattee booda qarshii biraa homaa hin galchine homaa hin baasne jedhe. Yoo baankichi waggaatti reetii dhibbantaa jaha haadhoo fi dhala saniin dura argame kan kafalu yoo ta'e kuufamni dhuma waggaa lammaffaatti meeqa ta'a jaha. Amma asirrattis kan gaafatamne kuufama jechuudha. Kan kenname jalqabaa piin yookiin haadhoon jalqabaa kuma takka. Reetii yookiin yeroon turtii jaha dhibbantaadha. Akkasumallee yeroon turtii yookiin taayimiin waggaa 2. Asirratti kan nuti barbaannu amma kuufama barbaanna waan ta'eef dura dhala barbaaduu qabna. Dhalli wal qixa ni ta'a tiidhaan gaafa fayyadamnu kuma takka baay'isuu jaha jala dhibbaa baay'isuu 2 gaafa jennu asii 0 balleessitii kudhan baay'isuu jaha jahatama baay'isuu 2 wal qixa ni taha. Dhibba takkaa fi 20. Dhalti dhibba takkaa fi 20. Asirraa dhalti yookiin intarestiin dhibba takkaa fi 20 eegar kanneen kuufama argachuudhaaf uumamni wal qixa ni ta'a. Haadhoo ida'uu dhalaati. Haadhoon kuma takka ida'uu 120 jechuun
kuufamni keenya wal qixa ni ta'a 1120 jechuudha. 1120. Tole mee asuma irratti haadhaamnu har'aa fi warreen kutaa torbaffaa hedduu isiniif itti fufaan jiru dhiifama isin gaafachaa kana booddee kan itti fufnu ta'a. Tole waan dhaggeeffattaniif baay'ee galatooma. Chaanalii kanaaf warreen maatii taatan laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warreen maatii taatan ammoo sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa warreen maatii hin ta'in jechuudha. Galatooma.